Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 kun qophii faaya dubartii torbanitti al takkaa isiniin darbu amma jalqaba. Qophii keenya kaadhaa keessatti sabboontuu sabaa Aadde Urjii nama qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qabu tokko qabannee asitti dhiyaanneerra. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Aadde Urjii ana dhufu baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegan. Aadde Urjii namni isin hin beeku fisoo hin ta'in namni isin beeka mi hawaasa kennaaf obbeessisa. Aadde Urjii eenyudha? Aadde Urjii dhaabaa dubartii Oromoo kan Bahaar Harargeetti dhalatte akka dubartii Oromootti qooda akka Oromootti narra jiru bahaa ture arrallee bahaa jiru waan hin danda'uun kaleewwaniin qooda hidhannootiin bahaa ture arra garuu qabeenyaa fi waan hin danda'uun qabsoo gargaaraa ture jira ammallee. Dhugaa qabsoo kana dubartoota tenna namni asiin ga'e dubartoonni tennu hedduu isaanii qabsoo Oromoo kana keessatti miidhamaa fi qooda guddaa qaban. Akka fakkeenyaatitti isin nama tokkodha. Mee qabsoo Oromoo kana akkam itti eda'amtan bara kam itti eda'amtan? Qabsoo tana bahatan irra guddaa namni baqa namni kun dirqama diddaa gabrummaatiitu nama kana baqachiisa. Naannoon teenyanii baqattee jechuun irra guddaan karaa naannoo Soomaaliyaa. Naannoo ammaas naannoo qabsooti jechuudha naannoon tuni. Lola gartee lola Soomaaliyee, lola Mangistu, lola uummata warra baasan kana, lola shiftaa Soomaaliyee, lola sadeen kana jidduudha uummanni Oromoo jiraachuu ture jechuudha. Haala hamaa kana keessatti uummanni keenyas harki irra caalaan biyyoota ollaanutti dhiyaatutti baqataa ture. Nuti akka tasaa ani ammoo adaadaan na guddifate. Adaadaatii biratti guddadhe. Adaadaatii biratti guddadhe. Warra faamiliin teenya faamiluma qabsooti dhalatteehu faamiluma qabsooti jechuudha. Irra caalaa naannoon isaanitti dhalatanis warra keenya guddaa naannoo qabsooti jechuudha. Magaalaa fi baadiyyaa jidduuttis warra qabsoo uummata Oromoodhaa akka lafa jalaatiin akka maadheetti gaggeessaa ture. Kana keessaa warri adaadaan tiyyatuni nama guddaa Koroneela Jaaniinii qabaa jechuudha. Naannoo Soomaalee tanatti magaalaa Booramaa tanatti isiin na guddisee magaalaa tana keessa waajirri keenya waajiraa jiraachuu ture dirree leenjii ni jirti. Santaraala qabsoo Oromooti jechuu dandeessaa jechuudha. Santara galma qabsoo uummata Oromooti jechuu dandeessaa jechuudha. Achumaan akkasitti dirree leenjifamee bahee deebi'aa badee oguun dirree leenjii dhaqees na deebisan. Maaliif isiin waan biyyaas dheexee asiis dhuftuuf anis ilmaan hin eegaaf jechuudha. Anis na dhagahama namni ijoolleen dubartoonni keenya kan biyyarraa baqatee dhufee fi kan biyya Arabaa deemuu fadhii fi kan naannoo adda addaa deemuu fadhu kan dhufuus ni jira. Achumaan dirree leenjii seenan achumaan kan hawwiin qabsoo kutteenii karaa gaaraa deeman hawwiin qabsoo si harkiftii seenaan qabsoo uummata Oromoo hunda dhageessa. Achumaan dirree leenjii seenee bara 1980 fi jaha gara dhumaatti gara gaaraa deemne jechuudha. Kara dirree qabsoodha. Achirraa baanee osoo deemnu waraana mootummaa Dargeetii wajjin walitti dhufnee lola guddaatu ture. Lola san keessatti nani miilaa dhawame jechuudha. Lola san keessatti miilaa dhawame namni hamma nan jenne jiraan du'aa jalatti bahee jechuudha Oromoon. Lafti san lafa Diidawaalee jedhamti. Lafti Diidawaalee tuni lafa guddoodha jechuudha. Kutaa takka gahuu dandeessi yoo ilaalte. Laftummaan Diidawaalee san lafa san arra nama hambaa harkaa qaba jechuudha. Dilli namaa jala jirti. Nuti harkaa hin qabnu. Lafa lafeen teenya itti beeqee lafeen teenya itti cabxee. Oromoon dhiinni Oromootii fi biyyeen walitti ititte. Maaliif lafti tuni lafti tuutis si gubdi.
laftisi akka ibiddaa si gubdi. Halaalaa waachi arguu hin dandeessu. Namas dura jiru fagoo jiran argitu. Innaa waa lafa balbalaa fi oowwa samii gabboo. Tana keessatti garboo bakka jaamtu akkatti qabamee achi akkasitti kaambii garboo haroota irratti haroo adira qabamee garboo bakka jaanittiin hidhamee jechuudha. Kaambii waraana dargiiti. Achumatti waraana ijoollee Oromootii keessa jira. Achumaan na wallaanan isaanumaan na wallaanee achirraa ijoolleen hedduudha. Dubartoo warraa achirraa fuudhanii nama naannoo Hararitti dabarsanii jira. Kadhabamsiisanii jira. Garuu uummanni keenya kan if beeku gaafasumaa waan quuqamnitti dhaga'amuuf nama keenya garii halkan baasanii dabarsan. Akkasumatti ani ati ijoolleedha. Firraa galii mana keessanitti jechuudhaan isaan maatu nu baase jechuudha. Jaallan gaafas waliin baane san yeroo gabaabaa ati gara boodaa kana wareegamanii jechuu isaan hin jiranii. Akkasitti haareetti dirree qabsootti deebi'uu dandeenya jechuudha. Haareetti dirree qabsootti yeroo deebinu dirree qabsoo sanii an miilaan na dhukkuba akka gaariitti nan fayyine mooraa hospitaalaatti haareetti dhaabni na wallaane achumaan tireeningii daddaffiidhaa kan waa'ee fayyaas niin fudhadhe achi booda dirree qabsoo irratti deebina bakka itti teenyu hin jirru jechuudha. Maaliifii qabsoon uummata Oromoodha. Uummata Oromoo guutuu waliigalaa kan quban qabne uummanni qabsoon uummata Oromoodha. Qabsoo ifirratti hirkannoo waan taateef qabsoo tana keessatti kan sidduulu addiina kanaa wajjinis irra guddaan na'u qaamuma Oromoo diinni hidhachiise Oromoon cabsuudhaaf kan nu diilchisu gowwaa keenyaa jechuudha. Kan gariin Oromoo tanaahu sargoo jechuu malee hin beekne jechuudha. Wambadee jechuu malee hin beekne kan nu duulu irra guddaan diinni kan nutti ergu uummata keenya hidhachiisaa jechuudha. Haala kanaan tooftaa fi rakkoo qabsoon qabdu tooftumaan irra aannee rakkoo qabsoo tanaa jabinatti jijjiirree dheebaa fi beelaa fi dheebuu obsinee qabsoo falmaatti seenne. Qabsoo falmaa tana keessatti qabsoon hadhooytuudha. Qabsoo bakka gargaarsa tokko irraa hin qabne. Qabsoo bakka dawaan irraa fudhattu hin jirre. Qabsoo bakka madoon doktora gahaa hin qabne. Ispeeshaalistoota gurguddaa hin qabne. Doktorri ni jira gurguddoonni garuu gahaa miti jechuudha. Yeroo akkasiisan keessatti warri ana dura tures warri dandeettii adda addaa qabu waan adda addaatiin nama keenya if wallaanaa san keessa dabarte egaa qabsoon ta'ee san keessa dabarsinee as geenye jechuudha. Qabsoo isin saba keenyaaf dabarsitan tokkoo fi galatoomaa isiniin jedha. Qabsoon keessan bilisummaadha. Namoonni keenya dubartoonni isin akka fakkeenyaatiif fudhanne malee hedduu isaaniitii ka Oromoof jedhanii wareegamanii jedhani. So yeroo kana aynoo xiyyiitii 2-3 qaama keessan keessa jirti. Waan san irraa nu himuu dandeetu 2 baatee jettan 3. Haye mee waan san irraa nu dubbadha. Yaa 3 asitti narraa baasanii habbaan takka immoo mataa keessa na jirti. Ta mataa keessa ammas ima jirti baasanii. Intaati yooni baasna jaan qaama cinaa tokkotu narratti bada jaan. Harka tokko ija takka miila takka rakkinarra mudattaanaan jaaqime. Kanaaf hojii rakkadheetumaan jiraadha. An kiyyatti rakkachuu osoo hin ta'in dhibee kiyyatti rakkachuu osoo hin ta'in kan na rakkisu tan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo akkamitti kana keessaa bahee nama tahaadha jechuudha. Akkamitti saba tahee jiraata. Akkamitti if dandahee eenyummaa isaa ani niin jira. Warri akka kiyyaa tahee ni jira karraa baasan. Jaalqeerran sojaanii naannoo Keeniyaa geessaniiti. Akkuma kiyyaa tahee inni garuu akkuma haakimni jeessan ta'e akkuma naan jee harka tokkoo fi miila tokko ijjiinis xiqqoo akka tokko ni irratti ni gabaabbattee maayiranis immoo wareegame jechuudha. Qabsuma irratti maaliifi rakkoo qabsoodhaa qabsoon irraa aannaa jeeti dabree warri nu dura nutis dirree qabsoo irratti qabsoon kaayoo qabdi jechuudha. Kaayoo tana akkatti ilaaluu qabna. Qabsaawaan akkatti ilaaluu qabna.
qabsootan yoo ifirratti abdii qabaatte qabsootan murannoo qabsoon takka murannoo feeti qabsoon yoo murannoo qabaatte rakkoon qabsoon qabdu san hundaatti amanuu dandeessaa jechuudha yoo murannoo qabaatte yoo waan qabsoo gootuuf san beeyte rakkoo qabsootii jetta malee ani qabsoo irratti akkana ta'e osoo hin ta'in rakkoo qabsootii jenna malee kun qabsoo irratti miidhamee miti arra mana taa'eetis kana caalaa ta'aa jira rakkoo nuti kaleessa nurra geesse arra ummata abbuu haadhan taa'aawwan keenya irra gahaa jirti akkoolee keenya irra gahaa jirti jechuudha rakkoo tanarraa Oromoon akkamitti if dandamachiisaa fa'aa jennee yoo yaadne gaariidha dubartiin Oromoo balaa hunda hambisuudhaaf waan hin baadhatin hin qabdu ani akka fakkeenyaatti haatu yeroo jalqabaatiif waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti akka jalqabaatti wanti kun akka jalqabaatti garuu dubartoota gurguddaa jira jechuudha warra qabsoo tanarraa qooda fudhatanii wareega guddaa kafalan warreen akka Ayyaantuu Dagaa warreen akka Huuloo Jaalataa warra akka Jaalalisee Nadhii warra akka Jaal Qalbiseedhaa warra akka Murattuu Dalloo warra akka Jaal Ayyaantuu Elamoo warra akka Jaal Ayyaantuu Wadaa'e warra akka Murattuu Boruu warra akka Jaal Falmattuu Aanaa warra akka Daraartuu Lammii warra akka Jaal Handaartuu Ibsaa warra akka Jaal Dasteeraadhaa jaallan shamarran yeroo rakkoo yoo laalaan takka yoo sin dhagaamte waadhif dura laaltu kana qabdaa jechuudha warra dhaadatee du'e warra wareega guddaa Jaal Ayyaantuu Dagaa warra nama ija takkaan dhoomee haadha buttaati nama ija takkaan dhoomee ija takkaan yeroo meeqa lolee jechuudha kanaafi dubartoota goota ajaa'ibaa qabna warra akka Jaal Saartuudhaatii jira warra akka Jaal Juukii Barantootii jira warreen qabsoo nu dura eegalanii jira jechuudha warra akka Jaal Dursituu warra akka Falmattuu Guulaa ni jira warra Jaal Dursituu na jirti Jaal Falmattuu Guulaatis Taraalayaa jirti warra 70moota keessa qabsoo tanatti seenee jechuudha sabni kun maaliif akka sabaatti gabrummaa irra jirtu tana akkamitti ni gabroomnee beekee qabsoo tanaaf lafaa ka'a sabni kun lolatee bilisoomuu qabaa warra jeenu jira karaa nutee isaanii jechuudha itti aanneeti isaanirraa nuti qabsoo fuune nurraahis warra qabsoo fuudhee jira warra amma qabsoo ofu jiru jira jechuudha kanaafi waa'ee qabsoo Oromoo tanuu keessa deemnee bal'ina sii ilaalle dubartiin Oromoodhaa qooda guddaa qabdi fakkeenyaan siima warra akka haadha Ziyaadii jira haati Ziyaad ilma tokko qabdi jechuudha ilma isii tokkichaan qabsoorra wareegame isin haatinis qabsoorra wareegamte warra akka Ayyaruqqootii jira Ayyaruqqoo ilmaan qabdu qabsoof kannite isin osoo guyyaa tokko ilmaan kiyya qe'eetii hin jayin boqotte osoo guyyaa tokko jireenya ilmaan si keessa gattee isin beeku warra akka Jaalalisee Boruutii jira Jaalaliseen ilmaan 7 awwaaltee abbaa manaa awwaaltee qabsoorratti maayiirra ifitti wareegamtee hidhattee qabsoorratti warra akka Jaal Ibstuu Magarsaatii jira Jaal Ibstuu Magarsaas akkasuma jaarsa wareegdee ifitti wareegamte warra akka Jaal Kimiyaa Jibriilii jira jaarsi wareegame isinis wareegamte akka malatti ajjeesan jara kana jechuudha kana warra akka Fatihaa Jaammadoodha warra akka makiinaadhaan hanga lubbuun irraa baatu makiinaan haadatti dhawanii haada sibiilaatti dhawanii makiinaan funyoodhaan irraa akka ibsaa addunyaa godhan sanfaa godhanii ruheen irraa baate jira jechuudha warra bakka nama 7 warra bakka takkatti affeelanii jira ammaasiis guban ibiddaan bakka takkatti daqiiqaaf sekoondii takka keessatti adda baane osoo daqiiqaa 15 hin gahin dhuguas deemanu jaallan kun wareegamanii jira lola ajaa'ibaa irratti wareegaman jechuudha boombiidhaan bakka takkatti gubamanii jechuudha haawwan keenya takkaa fi lama je'ee
himuun danda'u jechuudha. Warra akka adde Zabiidaatii jira. Warra akka adde dhaadattuu baruutu jira. Shamarran keenya qoonni isaan qabsoo tana keessatti qaban loluu qofa osoo hin ta'in tarsimoo qabsoo tanaati jechuudha. Tarsimoo qabsoo tanaa hogguun siin jiru qabsoon takka adeemsa qabdi akka itti adeemtu qabdi. Nuti qabsoo tana keessatti akka nama tokkootti hidhannoo qofa hidhannee osoo hin taane qabsoo teenya tana yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaa jira. Waan daqiiqaa fi sekondiitti barbaaddu saniin dabarfachuu dandeessa. Wal quunnamuudhaaf amna guyyaa 20 deemna. Xalayaan tuni akka nasiibaa qacarraan isaa baase karra qabamtee du'u kan nyaatee wareegamu hawaasaa fi waraana jidduutti. Waraanni tokko ummata isaa malee hin jiraatu jechuudha. Akka amma qurxummii dhabamsiisuudhaaf bishaan goggooysuudha jaanii jechuudha. Waraanni dargi nu dhabamsiisuudhaaf bakka silaa haroo bishaan jiru fi leenni bishaan jiru siree ijaarrateeti akka abaabiirra kaa'ee eegaa ture jechuudha. Akka nuti bishaan kana hin dhuyne qabsoon bilisummaa Oromoodhaa san hunda keessatti diina san hundaan loltee lola mixii ji'ee waan qabu hunda dargiin nutti gabbuusee safaraa ji'ee kaan safaratti galchee dubartiin Oromoodhaa tana hunda keessatti shoora guddaa taphatti jechuudha. Waraana keenya jiraachisuudhaaf ummata keenya gaaga'uu hin qabnu. Algee guurree algee hiinee algee tana halkan foonee magaalaa geessinee galaa goona. Jireenya waraana keenya ittiin jiraachisnaa jechuudha. Firii jajjabaa ummata fakkaannee deemnee guurree tiisitee fakkaannee firii jajjabaa tana guurree waraana keenyaan jiraachifnaa jechuudha. Waraanni keenya kilaash lamaanii taankii mootummaa dargiidhaa gubuu ture. Waraanni keenya Chikosii fi Vintoobiini lola meeqa jidduu asiin shiftaa Soomaaleetiin asiin waraana dargiitiin asiin waraana mootummaa Soomaalee kadhokotee ol seenuun shiftaan Soomaalee naannoo san hunda keessa wal keessa jirraa jechuudha. Akkasuma hojii sodaa guddoo qaban dhaabaa adda bilisummaa Oromoo kanarraa. Dubartiin teenya kana hunda keessattuu shoora guddaa qabdi. Kana jiraachisuudhaaf waraana keenya jiraachisuudhaaf gargaarsi addunyaan gargaartu hin jirtu. Gargaarsi ollaan nu gargaaru hin jiru. Dubartiin teenya mudhiisii hidhattee gargaarsa ummata keenya hunqaa ummanni keenya nyaatu wajjin nyaataa guyyaa ummanni keenya dhabe bishaan wajjin dhugaa haadha Oromootii wajjin sanuu haga tokkoon guutuu Oromiyaa osoo hin ta'in qabsoo tana ifirratti hirkannoodhaan mudhii hidhannee waan baaneef sanirratti ifirratti abdii qabeenyaan qabsoon tun sadarkaa kana geesse jechuudha. Dubartiin teenya garaa qabsoo tanaa taatee doktora haakima qabsoo tanaa taatee taligaa qabsoo tanaa hunda taatee sadarkaa qabsoon tun arraan tana addunyaan beeyte goote jabeenyaa fi murannoo dubartiin Oromoo qabduudha jechuudha. Osoo dubartiin teenya murannoo qabaattee gaara seenuu baatte qabsoon tun as bahuu hin dandeessu jechuudha. Hoogganoonni keenya warri abdii firratti warri qabsoo tanaaf murannoo qaban warri Oromiyaan ni bilisoomti jedhee hayyoonni beeytoonni khabarnoota qabu fi khabarnoota hin qabne walitti dhufee murtii tana nuuf fakaa'ee gariin ni wareegaman. Harkirra caalaa. Kaayyaan laallattummaan keessa jirtu garuu arrallee daldala mataasaa oofaa jira. Qabsootan yeroo itti dabalamtu irbuu seentaa jechuudha. Irbuu san hoogganni tokko sadarkaatti si adabu qaba. Sadarkaa ittiin si adabu san miseensa kalee ittiin adabuu ture san dagatee arra qabsoo kalee ittiin si adabuu ture. Badii balleessite qabsoota badii balleessite takka ammoo qabsoo tanarra qabsoo gante je'ee tarkaanfii sirra fudhachuu ture arra diinaa hojii uummata keenya irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Garuu nuti kana hunda hogguu ilaallu mataa nu dhukkuba jechuudha. Akka mataa nu dhukkuba akka waan qabsoon teenya hiyyeettiitti ilaallaa jechuudha.
Maaliif bal'ina Oromoo uummata Oromoo kanaa yoo wal madaalchifne gahaa miti uummanni Oromoodhaa arrallee qabsoo tana cinaa kan dhaabbachaa jiru. Dubartiin teenya garuu arrallee murannoo isiin qabduun hagi tokko qabsoo tana cinaa dhaabbachaa jira. Akkuma kalee murannoodhaan maqaa Oromummaatii fi kutaa Oromiyaatii fi alaabaa Oromiyaa tana hujiidhaan kan waraana bilisummaa Oromootti hamilee horee murannoo horee jabeessu dirree lolaa irratti madoon yoo madooytee akka malee madooyti hamileetti horaa dirree qabsoo irratti jajjabeessaa gaafa jaallan wareegaman bobbaarraa dhufne jaallan arrana meeqaa nu keessaa wareegame nu keessan jirre ijaan beeyna wal jajjabeessaa rakkoo qabsoon irraan dhiiga jaallanii dhiiga jaalaa dhiigaan baafna dhiiga jaallan wareegamanii dhiigaan baafna tan jettee abdiitti hortu dubartiidha. Haawwaniin ammas hime kana caalaa dubartoonni keenya dubartoota kumootaan lakkaawamanii jechuu kan wareegame. Kun hundinuu dirqama seenaa dhaloonni amma akka keessanii seenaa akkana interview qofu godhuu qofa osoo hin ta'in seenaa guddoo nurraa barreessuudhaaf heegaree fuulduraallee akkatti qabsoon tun Oromoon tun bilisoomuuf deemtuu fi akkatti bilisoomte akka dhaloonni dhufullee baruu danda'u seenaa lafa kaayata. Arra garuu diinni keenya nujjeeseeti nun seenaa barreeffataa jira jechuudha. Du'aa keenyaan seenaa barreeffataa jira. Kanaaf gubbaan kana kaase mataan na wareeraa dhiifama. Adduuji galatooma isinin jedha hedduu takka wanti isi haasoftanii onni namaa cabsaa warroota dhumatessanii rabbiin nama jannataa haa godhu ka jiru rabbiin bilisummaa haa agarsiisu galannin jaraa bilisummaa haa ta'u jedhaatiin warroota dhumatee akkumatti jette kama faamilii itti fixate sunniin hedduu usuu jiru atis warra san keessaa nama tokko atis lubbuun jirta malee haga abbaa keetii haga maatiin kan kee hedduun achi keessatti horeegame dhagayira waan san irraa mee nu himi. Yaanti isaan na dura qabsootti dabalamanii na dura gaaraas turanii ittumaan dhufee jechuudha. Yaa akka tasaa tahee battala waliin qabanne obboleessa kiyya tokko isaa ajajaan isaa buttaa isaati. Naannoo hirnaatti guyyaa san bariisaadha akkuma hatattamaatti fiishkaan nutti hafame. Akka telegiraama dubbisaa jira osoo lola hamaarra jiru lola san irra oolleeti adda baanee lola lammaffaa ganama fiishkaan hatattamaa nutti hafame battalarra osoo waliin jirru obboleessi kiyya wareegame asii dhawame maqaa isaa Harar jaaniin yeroo dhawamutti jaallanii je sinsila kana hedduu dubraatu jaalataan kana jaallan je sinsila kana qabsootanaaf bu'aa qabaanarraa fuudhaa je jaalurji sila kana fuudhi narratti indisini qawwee tanaas fuudhi je akka tasaa abbaan keenya dhufee jira mooraa jira akkasumatti qawwee isaa fuudhee jechuudha. Isa fuunee galchaa keessatti baala warqee irra keenya irra tarkaanfanne guyyaa san lolarra oollee guyyaa shanaffaatti kabiraa wareegame naannoo daawwee naannoo karaa wanti itti karaa gaara mul'ata kana naannumaa kurfaa calleetii fi naannumaa karuma baddannoo kana jidduutti naannoo sanatti wareegame. Inni yeroo duraatiif maqaa qoosaa maqaa abbaa kalaxaa jaaniin ni jarjara murteessaadha maqaansaa akka malee ta'e nama wajjin lola kanarratti hayyama malee waan deemeef adabamee montii jira adabamee jira yeroo san keessatti qawween irraa hiikamteeti seeraan ala goote jaanii jira. Halkan yeroo lolli hammaatu garuu meeshaa fudhateeti waraanatti dhaqe humna isaa fudhatee sosso'ee jechuudha. Haalli diinaatis miila fuudhe. Lola guyyaa afuraffaa irratti wareegame. Guyyaa afur lolee guyyaa sadii lolee guyyaa afuraffaa qabri isaa amma karaa gubbaadha. Maaliif nuti laaftuudha. Warri nam sagaliin irra wareegamee jira abbaa wajjin. Warra nam 12 qabsoo sanarra wareegamee jira. Amma warra akka Dahoo Soolee warra akka ilmaan Haaji Daadhiitii jira jechuudha.
fakkeenya guddaa kan ta'uu danda'u isaanii jechuudha. Dilli kun hooggana qabsoota naati abbaarraa hanga ilmaatti. Kanaaf kun mana teessees numa wareegamtaa jechuudha. Kanaaf yoo gabbaanee seenaa daleeni hoo abbaa fi ilmoo waliin battala qabatanii qabsoo godhuun anaaf abbaa kiyyarraa ni miti. Seenaa Oromoo keessatti hedduudha jechuudha. Warri akkasii warri haadhaa wajji wareegames warri akka jaalalisee boruu akkasii jechuudha. Jaalaliftuu boruu jaarsi wareegamee gaafa Somaaleerraa ol baanu ijoolleen isii sadeenuu wareegamtee lama eegas booda wareegamte isiin wareegamtee jidduu tanatti waan akkasiitiif fakkeenya guddaa sii ta'a jechuudha. Kanaaf qabsoon tun laaftutti asiin geenye jechuudha. Kanaaf dubartiin Oromoodha qoonni isiin qabdu qooda guddaadha. Mana hidhaa keessattis ani bara 1990 wanti keessa kaniin hidhame tokko hidhaa lammaffaa 1993 seenna dhuma 1992 moosa akkasumaan sa'ee wanti san ani Somaaliyaa irraa hin ol deemu jira jaalgalaasaa geessine akka seenaa ana jaala tokko jaalan biraa hoogganuma qabsoo sanaa kana jaarsa kana fuunee isa dura amna guyyaa meeqaa jaarsaarra mootummaan gabroonfataan amma jiru carraan Oromoon qabdu kana kan jee Galaasaa Jirboo dirqama maqaasaa kaasuun carraa uummata Oromootiif taphachuu jiru lubbuu isaa baasuudhaaf wareegama guddaa kafalame achirraa fuudhee hoogganatu qabsoon tokko hooggana qabaachuu qabdi. Hoogganni isa raafe immoo biyya keessa wareegama jaalbaruu isa seenaa kafalee jechuudha. Saba isaatiif seenaa guddoo dalage. Arraga kan isa hoogganu garuu diinaa wajjin qabsoo uummata Oromoo irratti godhaa jira. Kana hunda garatti dhukkuba addaa nutti garaa keessatti jechuudha. Kanaaf isa san baasnee as garagallee an dirqama addaatiif hin deemee ammaas yogguu dirqama addaati deemu meeshaa adda addaa dirqama san baheetiin addeemu waa fuudhee ati tokkomumaan hin qabame dirree dhaawaatiin dhufee hogguun dirree dhaawaa dhufu tasanaan jee abbaan kiyyaa naaf abbaa kiyyaa akkanatti manni abbaa kiyyaa kun hoggoomitii hin dhaqu achi inni barbaada dhufe innis bobbaa dhufe bobbaa deemaa meeshaa fuudhee naaf inni silaa guyyaa san wajji bahuu kaane bobbaa tasa abbaan kiyyaanii hafe inni boruu rabbi raamataa godhuu fi inni silaa ani jimmata guyyaan san jimmataan bahee inni ganama isniinaa ba'a. Anaaf ijoolleen gariin hedduudhaan ni baanee meeshaa fe'adhee deeme makiinaan dhiib jettee na jala dhuftee jechuudha. Guuna jala dhuftee bakka Gannat Mannaafashaa jiru Gannat Mannaafashaa jaanii jira achitti nu qabanii nan beeku namni na qabe san. Isiidhaa jaa rasaas guutuu fe'adhee deema. Mukarraa hin qaba lafan keenye meeshaa hedduun hin deema. Isiidhaa jee haniin haa doodee oggus waan hin deemus ni beeka nama hedduun jirra. Namni kunis akkan ani qabamee namni kun akkan gaagaabne hin fadhe. Gu isiidhaa jee ani numaan barsi akkan na qabee hancufaan itti tufe ogguu na qabee na qabale ittiin tufe anis. Meeshaa asumattiin akkanumattiin futtaasee darbe niin bu'e hogguun bu'ee nagguu na dhiitee hogguu na dhiitu mormi kiyyaa mata wanti jala na seene minibaas haararra as deemu jira kana jalaan seene ani hanganaan hunna murame hoggus qorqorroo minibaasii tafuula duraa kanaatu kana na mure aduudha ammas yeroon san toora akka sa'a akka asii kanatti sa'a lamaati. Sa'a lama sa'a takka cinaati akkanuma ta'a. Namni achitti warrummaa minibaasanuu namni hogguu isaan achitti na cinqan dhiisaa micoon ni beeyna nuti beekaa dhiisaa jaanii na morman garuu opiidoo keessaas gaafatis sabboonaan nama jira jechuudha. Kamalee kana gargaaree jira garuu isaan biratti naan jee garuu gurbaan tokko kamalee magaa achitti ulee cafaqaa ifin beeku gana shorreessanii kaambii isaanii nageeffatanii.
amma jee gurbaan tokko viidiyoodha bira na dhiisanii deeman laalii naan jee qabamtee mitii jee naman galaafatin naan jee jechuudha. Yoo nani dhufee si gaafadhees waanuma takka dubbadhu naan jee. Ani san amannee guusi san amannee gaafasii kan gaaga'ama guddaa annarraan ga'an gaafasii kan natta'e akka malee na godhanii waan kanaaf dubbatullee hin fedhu amma. Wahuma himirratti yeroo san keessatti lubbuutiyyaan baasa hoon jee baa Harargee tanaan waliin ga'a. Harargee bahaa guutuu nama dhibbarraa haga dhibba lamaan hin ficcisiisa osoo murtiin qabaanne jechuudha. Nama rasaasaa fi boombii dilaan deema maal jette re'aati. Amma waa takka hogguun irraa dhaban akka ifin fadanna godhanna. Hogguu akka ifin fadan dhabanii qaruuraa akkanaa fuudheeti na cabsee jechuudha. Qaruuraa cabseeti natti darbee. Qaruuraan qaama kiyya bittinneessee jechuudha. Suurri shaamaa dhabeessee kanarra naqe shaamaa ibiddi fuudheeti qaama kiyyaa labbaase. Sanii hedduu na rakkisee ana dubbatullee yeroo hedduu hin fedhu. Shaamaan qaama uree qaama hunda fixee ana achi kana ilkeelee tanallee mana hunda ilkeeleen gaafas caccabdee hundinuu achi akkasitti gaama lolli waraanaa ta'e jirraa waraanni na baase jechuudha. Waraanni lolli waraanaa jihaa kan Finfinnee na geessanii Korneel Alamuu Qixxeessaa seenaa na yaadattu Shamshaddiin Abdallaa Sulee fayyaa Rabbi haa kennuu fi akka ilmoo baatii 8 yookaan kaayatee olii gadi na deemee na wallaan ni jira ni beektan Abdallaa Sulee abbaa Nuurattiin fa'aa Atlaantaa Joorjiyaa haa jiraatan kana. Akka ilmoo daa'imaatti ijaarsi na jala caban Korneel Alamuu Qixxeessaa hedduudha warri Mancaa fi Tuulamaa hanga sadarkaa VOA Ameerikaallee dhoosatti illee na fidanii na gargaaraa turan. Achi boodaan namichi nama tokko waraqaa haakima Jarmanii na oofuuf maalama ficcaanii badee jechuudha. Ficcaan badee hin beeku bakkaan ficcaanan. Fuudhanii namichi tokko nama tokko sabboonaa Oromooti isaa haakima Jarman waraqaa footoo kana kanarraa fuudhe guyyaa lammaffaa xalafan isaa. Anachi badeetiin gaaritti beere. Amma wayyaawee haakima meeqa Finfinnee haakima meeqaan ciisee Inkulaalfa Afrikaa kajaanniin ciisee Phaaphiloos kajaanniin ciisee Xuqur Ambassaa jaammomaa jaansa beeku haakima guddaalee hedduudha. Finfinnee Zawdituu maarree haakima jaanniin ciisee maayirra hogguu dadhaban Finfinneen ala haakima tokko Feestulaas haakima jaanii uummata faranjootaa fi uummata gurraachaa wallaanaa achittiin wayyaawee xiqqashoo oguu wayyaawee haalichi keessaa hoggaamate gaarattiin deebi'ee jechuudha. Achiin haareetti qabsoo hidhannoo ammaas eegale. Yeroo dheeraaf qabsoo hidhannoo godhee qabsoo hidhannoo san booda haareetti ammaas Sidaanaa madaa seenee jechuudha. Bara 1996 gara dhumaatti 96 gama dhumaa kanattiin ati walakkumaa fi gara dhumaa kanattiin hidhamee gaafas miidhaan ammaa kaminarra hin geenye garuu waa hedduu dabarsine jechuudha. Achi burqattiin hidhamee burqaarraa gura warraa Harar ati waliigala waggaa 13 waan ta'a jechuudha kan hidhame. Adde Urjii galanni keessan bilisummaa haa ta'u waan isin dubartoonni teenne tamaqaa dhoofnee fi tamaqaa jaraa hin dhoofnellee galanni jaraa bilisummaa haa ta'u qabsoo tana isintu fidee asiin ga'ee nu ibsadha. Ijoollee didiqqoo lafaa wal guddataartu waa'ee Oromootii fi quuqama Oromoo qabdu nu keessatti uume uduu isin akkas itti horeegamtanii maatii itti fixatanii itti dhayamtanii asiin hin genneeti hadha silaa nu is waan Oromoo hin beeknu dubartoonni teenna hedduun jaraa kawaan kana keessatti qooda guddaa fudhatanii itti horeegamanii jedhanii seenaan haa yaadatu akkasumatti galatooma ja'a akkamitti achi bahuu dandeettanii waan kana keessaa gara alaa kana dhuftanii lakki ani wanti na baase galatoomi gaafii gaariidha.
qabsoo gaara goone qabsoo mana hidhaa keessa gooneetu hamtuudha. Guyyaa gootota ni kabajna guyyaa wabootis ni kabajna achi keessatti. Namni nu gaafatu hin jiru. Namni nu beeku hin jiru. Safii hodhanna waan adda addaa kana hodhinee nama biraa laaluu dhufaan nu gargaara. Warri xilfii harkaa hodhuu beekuu jira. Mootummaa kana dhaabbii dhorkina nuti achi keessatti mana hidhaa keessatti. Ani qubees barsiisuun ture. Maaliif sammuun ijoollee dubaratti xiqqaa kana faayidaa jira. Qubees ni barsiisaa achi keessatti warri qe'ee masqal nu gargaaru ture. Amma yeroo nani qubee agarsiisu siyaasaa barsiiftaa naan jaan. Yoo ammaan tana jarri boolisaa kun dhufee jahamtu takkaan laale ganamuu anumaan dhaqaa jechuudha. Adabuma addaatiin adabama ganamuu gabbee. Poolisiin achi jiru anumaa hojii cinqata. Dhalaan poolisii jirtus anumaa hojii cinqatti. Guyyaa na gabbaasanii qarreerraa akkanuma gabbororii qarreerraa akkanumatti hin borora. Bororuu qabda. Gaafa jaanii jira. Gaafa achi keessa jaarmee jaartee jaanii gidaaruma kanatti qorqorroo dha'ee ana ummaa Oromoo amma ni jiran Kanaadaa Khayrii Haasan jaanii nama qabsoo tanarratti umrii isii fixatee bultii isii ilmaan isii mana hidhaa keessa jirtu ilmi madaawee dhufe. Madaawee fidan. Ilmi caatiqqaa amata jahaa saree wajjin hulaa poolisii dura gala. Isin mana hidhaa keessa jirti. Addatti anaa wajjin hidhamti. Maaliif tuqumatii yan dandeenye ijoolleen tunis. Akkanatti gidaara nu qabeeti gidaara mismaara nu dhee. Guyyaa sadaffaa qe'ee masqal dhufee poolisoonni hundi lolee qe'ee masqal achirraa gidaara sanirraa mismaara guuree nu gabbaase. Dallee mooraa san hulaa san dura jaarratee qe'ee masqal. Miilli kun cufte akkanatti itti nu deebitee deemuu dadhabnee dhagaa nu ta'ee miilli guyyaa sadii gadi hin teessu. Akkanumatti gidaaratti hirkattee gidaaratti qorqorroo kana hundaa jira kana hunda dabarsinee qabsoo keessatti meeqa qabsoo tana keessaa gabbaasaniituma halkan akkuma harkan godhanii jechuu dhiira teenya beekaa kana hayyoota kana kan dabamsiisan dubartiin teenya caalaadha obsee isiin qabsoo tana keessatti qabdu achirraa gama Harargeetiin dhufe achirraa doktor ijoolluma Oromootiitu furmaata naa godhe. Riifar bas dadhabee mucaan sana Awurooppaa tana jiraan saama kagaafas itti gaafatamaa boolisaa ture Maliyuun jaaniini ijoollee goobbaati. Oromoodha inni ijoollee tuulamaati bas ni dadhabee jechuudha. Urjii naan jee bas doktorri kun riifar haasii katabu dadhabne hin ustooti. Fuudhee riifar naa katabe asittuu mashaqaan biraa na qabatti Hararii. Guma dhufnee Harar kana magaalaa Harar Aawuziin kana turre Aawuziin kana keessatti halkan jaartee adaree takka fidanii turre gaammaasisan waggaa meeqatiin tana fidanii kaa gabboo isin achi tattaa warra nama qalee jee kaa achi tattaa haati biyyaa isin olaatee isuu jennaani aboo haadha biyyaa ofeete siree teetirra geessimanni mana hidhaatii jeen kanaafi nuti nun arrabsiin jenneen jechuudha. Numa nuti nu ol teenyoo feete achi arrabtu jennee balaa buufne kayetuma qawwee nutti banee jechuudha. Halkan irraa sa'a 5 leelii osoo qaamni poolisii dhalaa jiru dhiirti mana dubartii banuun dhorkaadha jechuudha. Akka silaa seeraatti. Amma nuti namicha kana qabnee tumne. Namicha kana oguu qabnee tumno namichi kun iyyansitee. Iyyansi taanaan waraanni dhufee achiin fuudhee bakka biraan nu hidhee achii gaamma ganama mana murtii nu geessanii jechuudha. Manni murtii adareedha. Warra nama qalemee ol seenaa jee. Abbaa warra nama qale jennaan haqallesiin mataa nuu qabe ammalleesiin nu hafee hin jeen. Haqallesiin mataa nuu qabee hin jeen. Nuti ragaa malee tattaa'uu jirra mana hidhaa keessa. Akkatti qallee fi bakkatti qallee fi guyyaa qalleessan siin ragaa nuu ba'a jenneen gaammaan tan. Murtii malee namni mana hidhaa keessa waggaa dheeraa guutee mataan ni laaqama beekadhu. Nama si dhufee silaanuun qabdu maaliin jettu
yeroo boodaa kana qofa amma dhageenii nam tokko yeroo dheeraa kana ila kana keessa namni abbaan kiyyaa sun jiru wareegame eenyutu dhufare amma akkasitti namni amma akkasitti guugaa namichi kan nu seenu saaxinaan seen akkasitti chiinu fuudhanii kaateenaa biraan hidhanii mana hidhannu deebisanii kil araatti jaanii achuma keessa jiraannu geessan akkanaaf akkana kun killiin 13 na daree kan nutti taphatteenaan akkasi keenya kun nu dandamee nurraa qabbaneessee deemaa deebi'aan nu jee manuma hidhaatti akkasi deebine amma ani fayyaan qabu na dhukkuba tana mana yaalaatiin dhaqe namni mana yaalaa dhaqu doktorichi kuni dawaa bifa takkaatti kan namni san dawaa sana guurige bultuma 5 taa'ee du'a qaamisaa jireenya hin qabu dawaa san dhuge baatii takka baatii 2 taa'eetuma du'a torbaan tokko taa'eetuma du'a namnummaan dawaan san fixxe nama hangan qabu jechuudha tana noollaqee hogguun oollaqee dawaa nakkanne hogguu kanaan jeen dawaan tun bar nama hedduu fixxe dawaa tana malee tabiraan qabdanii jeen akkanatti doomatana qofa nukkannaa oltanii doktoriin jeen tuni namni hedduu dawaa tanaan rakkoo hedduu du'e nama hedduutu dawaa tanaan gaaga'ame hogguun jee lolee hogguun akkana jiru ani akkanuma jechuufi dawaan tun qaruuraan miiza dhoyte hogguun akkana jiru namticha qaruuraan akkanumatti namicha akka qaruuraa kana akkana jechuufi qaruuraan utaaltee namicha kana muruudha doktorcha kana hogguu doktorchi ol keechi gara gol dhiinni irraa har anachuma naajjeessanii miti keesumaan hogguu namichi fuula dhigachuu kee ulaataaniin hin gabbe ambulaansuma nama fuutee haakima biraa deemu jirtu keessattiin ijoollee taamaanyi jira seeni as jannaan seeni hogguun haakima biraa caffee sandaqee achitti haakima sanittiin bu'e hogguun achi beechumaan hin dabree guyyuma san guyyaa lammadaa Jabuutiin dhufe jechuudha. Rabbi isin baasaa qabaaf akkasis Jabuutiin dhufe bara 2000 keessa 2006 keessa Jabuutiin dhaqe. Ogguma san 2005 achuma akkasitti hin turre ijoolleen teenyaas amma na daddageenii akkasittiin arma dhufuu danda'e. Jibuutii waggaa meeqa turtan? Ji'a gabaabaan taa'e. Hidhaarraa beebiitiin obitii hanqaafni qiyya hundina dhukkuba hin dandeenye hireen tun akka nasiibaa dhuftee akkasitti dhufe. Amma akkam jirtu? Amma homaan jiru eegaan as dhufe haakima deddeebi'ee haakimaan dhaqee as dhufe haakimni na gargaaree iizitti na gargaaree tirsa abbaa sadii narraa baasee asirraa sadii mataa immoo bahuu hin dandeessu jee akka malee nama wallaanee gasboota gaamaaliin godha jiruudha. Akkasumatti mallee hojjedheetuma qabsoo gargaaraa jechuudha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u dachaanii akka ofii keessa dabartanii qabsoo kana isin geessitanii warroota amma itti seenutti jiru warra yaangee kanaa fi akka dhaamsaatitti akka jajjabeennaatitti waan dhaamtaniif. Qabsoon yeroo ammaan tanaa sargiidhaan ja'a cidhaan ja'a. Qabsoon san qabsoon nuti akkasitti keessa dabarsine sani ol dhiibattee ol baatee addunyaa mara geessee guyyaan silaa wagoota Oromoodhaa kabajamee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajamee alaabaan ummata Oromoodhaa addunyaa sanarratti beekamtee waraanni bilisummaa Oromoodhaa sadarkaa amma irra jirutti akka waraana ammayyaatti ifirraa ittisuu osoo hin tahin deemee qabsoo godhaa jira jechuudha. Shamarran keenya kan qabsoo keessa jiru akkaan je'ee himuun qabu jechuudha. Garuu isti qabsoon ummata Oromoo ammallee wiliidha. Waraanni keenya jabaatee qofa osoo hin tahin dubartoonni keenya kadur caalaa jabinaan as bahaa jiraatanis dirqama kaan achii qabsoo godhee akkuma nuti kala yeroo rakkoo san keessatti beelofnee dhoobonnee rakkoo obsinetti warri jireenyaan ammaan tana alaa dubartiin Oromoodhaa akka haawwan keenya haawwan akka haawwan kalee qabsoo godhan sanitti haawwan san yaadatee bakka isaanii san if buusee if laaluu
dubartiin Oromoo ta'arraan tana addunyaa tana hundarra facaasee jirtu dirqama mataa isii falmachuu qabdi. Maqaa isii ho'oo jedhu kana falmachuu qabdi. Carraan Oromoon qabdu carraa tokko qofaa jechuudha. Dubartiin Oromoodhaa waan kana hunda kasossoosuu danda'u arrallee isin dubartoota Oromoo yaangee amma lafaa deemu kana jechuudha. Kan mana keessa dhamee jiru ka gabbaasuu danda'u isinii jechuudha. Arra ani asirra na dheessitee seenaa dabartee na gaafachuun seenaa dabartee dubbachuun qabsoo amma jirtu tana jabeessitii jechuudha. Kanaaf dubartoota keenya kan amma shamaran arra dirree qabsoo irra jiru hamilee itti gooti. Kanarra qabsoo tanaaf arrallee gabbahee qabsoo godhuuf deemu jabeessitii jechuudha. Dhugaadha. Yeroo hedduu miidiyaa hedduu irratti dhiyaanne anama haguma tokko qofaan dubbadhe malee inillee hin dubbanne jechuudha. Gakkutee seenaa faamiliitii illee hin dubbanne, gakkuteetii illee hin dubbanne jechuudha. Irra guddaa namni tokko seenaa ifii caalaa seenaa jaala isaatii jechuudha. Jaala arra if hin dubbanne. Kadirree tanarratti seenaa boonsaa uummata Oromootiif arra galmeessee wareegame kana seenaa ilee isaaniiti. Akka seenaan isaanii hin dhokanne, akka seenaan isaanii galmoomsantu barbaanna. Seenaan isaanii galmaa'uun wareegama dhufaa jiru kana abdiitti hortii jechuudha. Kuni garuu mataa afaan isin qabachiisuun qabu, mataa if qabachiisuun qabdan akka addunyaan isin beektutti qabsoo dheengadda nuti goone caalaa qabsoo arra deemu jirtan abdiitti horuudhaaf isin dirqama guddaa isin irra jira dhaloonni ammaa. Dhaloonni ammaa dirqama manaa gabbahuu qabdanii jechuudha. Ani yeroo hedduu miidiyaa sooshaal miidiyaa hedduu irratti gabbee dubartoonni Oromoo barnoota qabu maa mana keessa usee taa'aa jeetiin dubbadha. Na dhagahama. Qabsoon tun ana qofan qabdu. Oromoo miliyoona dira kana qabdi jechuudha. Garuu an tana keessa qabsoo tana maleedhaan waan qabne jechuudha. Ilmaafis qabsoo tanaan qabaa jechuudha. Qabsoo tana malees jiraachuu hin danda'u. Haga oyyoon jiraadhe haga Oromiyaan bilisoomtutti arra dheengaddoo haawwan Tigreedhaa manguddoo dudulloota siquu hin dandeenyetu qawwee qabatee uummata isaaniitii wajjin kaan ba'aa muka qabatee uummata isaanii jala deema. Ani arra miilaan deemuu hin danda'a. Arrallee dirqamni akkasiisan narra jira akkasitti iflaalaatiin jira jechuudha. Galatoomaa hedduu takka isiniin jedha warroota akka keessanii seenaa hadhaa irraa dhageenye kana namoota hedduu waa hedduu irraa barannaa waa hedduu irraa dhageenna dubartoota teennaa akka keessanii qabsoo keessatti qooda guddaa qabatanii waa hedduu qabanii yeroo adda addaatiin asirratti dubbisnee irraa dhageeffatuu fi irraa baratuuni sun dirqama kennaa jedha guyyaa hadhaa sabboontuu teennaa seenaan siyaa galatoomfatu asirra kabajaan nu dhiyaatu keetii fi galatoomii isiniin jedha. Asirratti galatoomaa isinis waan takkaan dubbachuu barbaada. Dubartoota keenya seenaa dubartii Oromoo duuba deebitanii barreessuu yoo barbaadan Raggaatuu Roobaa tan haadha waraanaa nama faranjiidhaa qabdee gaafa qabsoon uummata Oromoo baddee dhabamtee ja'an maraattuu fakkaattee kadhattuu fakkaattee hidhannoo lafa keessee nama faranjii karaa fiigu tooftaa fi beekumsa qabduun irratti daleeydee fuutee mana inni bulu jala bultee isaa toof jala daleeydee akka Oromoo Liberation Front bilisa baasaan Oromoodhaa ni jira gaafa qabsoon Oromoodhaa hin jirtu daan qabsoon Oromoo jaansan tagoote Raggaatuu Roobaa jiruu baqaa keessa jirti. Warra akka isaaniitis akka nu yaadattan shamarran keenya hedduu jira ammallee warra akka Jaalalisee Roobaa Galmoo tan miila isii tokko qabsoof gumaachitee miila tokkoon jirtu. Iskaayipiinis dhiheessuu ni dandeessan. An arra bakka isaanii bu'eetiin dubbadhaa jechuudha. Iskaayipiin dhiheessuu ni dandeessan. Warreen jiruu baqaa keessa jiru warra akka Raggaatuu fa'aa gargaaruu dandeessan. Dubartiin Oromoodhaa. Nama umrii tana guutuu qabsoo keessatti fixee arra sadarkaa akka keessa akka jiru kun uummanni Oromoo takka if duuba deebi'ee akka if laaluun barbaada. Warra ammallee ni jira jaalasaniinis arra taatuu boru taatuu dhufuun dhabdu ni jira isiinis irratti hirmaachuu dandeessi waan irraa hafe isiinis irratti yaada kennuu dandeessi. Jaalasin nama ammata 17-18 maneedhaa keessatti wareega du'a sadarkaa duraatti du'a
murtii du'aa irratti dabarsanii jechuudha. Wareega murtii du'aadha. Arra garuu san hunda keessa haftee qabsoota na cinaa dhaabbachaa jirti. Anaaf isin ilmaan keenya isinii fi qabsoo uummata Oromoo qofa. Ilmoon teenya ilmi keenyas qabsoo fi isin qofaa jechuudha. Kanaaf nuufi qabsoon adda bahuu hin dandeenyu yeroo ammaan tanaa keessatti. Baay'ee nutti dhaga'ama. Nu jajjabeessuu keessaniif dubbachuullee hin dadhabee warra nu caalaa qabsoo godhu jiru jira arra. Warra nu caalaa qabsoo godhu jiru. Dubartii teenya taarra nu caalaa qabsoo godhu jiru tana jabeessuuf dirqamaatu nurra jira. Qabsoo tana cinaa dhaabbachuuf dirqama guddaatutu isinirra jira. Dirqama guddaatu Oromoon carraa tokkichi qabdu tana akka if hin dabarsine. Qabsoo wareega gaafatti. Wareega jaallan arra kafalaa jiran kana hidhatti sabni kun akka hidhatee qabsoo tana cinaa dhaabbatu. Akka gargaarsaan qabsoo tana cinaa dhaabbatan. Akka Tigree dheengadda ji'a torba keessatti bakka isii deebite. Nuti garuu sabni miliyoonni guddaan kun ar'allee siquu dadhabne kana tuffii tana keessaa akka baanu isin warri miidiyaa qabdan ilmi xiqqaan intartii xiqqoon qayroo fi qarrittiin akka sabni kun gargaarsaan qabsoo tana cinaa dhaabbatu qabsoo tana dheessina. Qabsoo tana namoota qabsoo tanaatis dhiyeessaa barbaada akka nu barbaaddanitti. Akka namni qabsoo tanatti dhiyaatee qabsoo tana gargaarus dirqama guddaa isinirra jira. Ani tana isinittiin dhaammadha. Dirqama isinirra jiru isinirraan kaayaa. Uummanni keessan akka bu'aa qabsoo tana cinaa dhaabbatu kan godhuu danda'u isini. Qabsoon teenya arrallee qabsoo ifirratti hirkannooti. Addunyaa hundaatu Tigree sossoo. Nuti arraa sabni qabsoon teenya arraan tana nuti arra cinaa dhaabbannee bakka guddoo geesse addunyaan akkuma Tigree jala deemte kana caalaa arraan tana Oromiyaan qabeenya adda addaa waan qabduuf saba sabboonaa ta'e saba qabeenya isaatiif lolu waan ta'eef addunyaan kana caalaa saba kanaaf kabajaa godhuu dandeessi. Firrilleen diinilleen ollaalleen kabajaa nu godhuu danda'a. Garuu arra hanga san hin ta'initti nuti Oromummaa himannee nama wajji deemuu ni saalfanna. Oromoo taanee bareennee uffannee deemuun hafuu qaba. Oromoo taanee qabsoo tanaan alatti jiraachuun dhaabbachuu qaba. Oromoon fookosiinsii guddaan karaa qabsootti gannoo fuula deeffachuu. Fookosiinsii dirqamnisii guddaan haga Oromiyaan bilisoomtutti waan duraan gootu caalaa daran gara humnaatiinis humna qabeenya qofa osoo hin ta'in deemanii akka warri Tigreedhaa asii dhaqee uummata isaaniitii wajjin lole doktooraa jira, sheekaa jira, qeensii jira, dirqamni kana hundarra jira, barsiisaa jira, barataan warri ala kanaa isin warri dhaloonni asii kuni kana hunda gara qabsoo akka dirqamallee dhaqanii qabsoo tanarraa fudhatan akka warra achi jiran sanillee jajjabeessan antun dhaamsa kiyya. Ulfaadhaa isinin jedha galanni keessan bilisummaa haa ta'u dubartoota teennaa taawwanillee warroota akkasitti qabsoo irratti qooda guddaa qabanii yeroo adda addaatiin barbaanni asirratti hin dhiyeessina galatoomaa isinin jedha addurdii guyyaa hadhaa isin argamu keessatti. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 qophiin hadhaa sabboontuu teennaa sabboontuu sabaa adde urjii waliin goone nama xiyyiitii sadi qaama ofii keessaa qabu lama keessaa baasanii takka mataa irratti baadhattee hagammaa deemtu hadhaaf asirratti xumurraa qophii adda addaatiin dubartoota teennaa horeega guddaa kan falanii qabsoota nu biraan ga'anii yeroo adda addaatii fi isinii dhiyeessina ammaa fi nagaatti tura.